Gabaasa addaa dhimma lammiilee buqqaanii godina Jimmaa keessatti rakkataa jiran irratti qindaa'e. Lammiileen Oromoo bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessa baha Oromiyaa irraa godina Baalee aanaa Dalloomannaa qubsiifamanii turan achi ammoo godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii geeffaman sanboodas godina Iluu Abbaa Booraa geeffaman. Kaayyoon lammiilee kanneenii bakkaa bakkatti geessuu kun rakkoo hongee mudatee irraa kan ka'e yeroo ta'u bakka geeffamanitti hojjetanii akka if jiraachisaniif mootummaan naannoo Oromiyaatiin kan karoorfamee ture. Godinoota Baalee Wallagga lixaa keessatti lafti irra qubsiifaman mijataa waan hin ta'iniif lammiileen kanneen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2000 keessa gara godina Iluu Abbaa Booratti geeffamuun qubsiifaman. Achitti hanqinoota bu'uuraalee hawaasummaa fi xiyyeeffannaa dhabuu irraa jiruu fi jireenyi isaanii dhawaatan hammaatu ibsan. Obbo Fu'aad Abdallaa lammiilee qubsiifaman keessaa tokko yeroo ta'an bu'aa bahii keessa dabree fi rakkoo amma harkaa isaan qabdu yaada BBC'f kenneen akkanatti ibsa. Tokkoffaa nuti gara sagaltamii afur kan iddoo irraa buqqaane gara sagaltamii afur iddoo irraa buqqaane gara godina Baalee qubannee Dalloomannaa bakka jedhamtu qubannee achirratti waggaa 2 turree irraa bineeldi isaa fuudhee Maddoolaa nu geessee achirraa gara Maddoolaa irratti bishaan waa tokko lafa keessa maraamaree dhabanii irraa gara shanattaa nu fidanii achirraa bakka gara magaalaa Roobee gara godina Baalee dhufnee godina Baalee irratti bakka laftichi kun lafa abbaan qabee kana dura darbiin akka malee ajjeese jedhanii qilleensi kaarboon daayoksiidii fi kaarboon oksijiinii qilleensa qulqulluu gubata achirratti wallaahi jireenya irraa fuudhee gara Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda Maarikkee bakka jedhamtu qubsiisee achirraa birraan gaafatan koomishinii naannoo Oromiyaadhaa birraan achirraa ka'ee dhufee ilaalee lafichi kun lafa dhalli namaa irra qubatuun itti lafa tabbaati lafi kun akkamitti dhala namaatti dandeetti irraa gara buduu baddalee bara 2002 nu fidee achirraa ammaan sana gaadheen gadda gaafa mootirratti fidee nu qubsiisu lafichi kun uummata Oromoo lafa hundarra qaasanii jirtanii maduuka jirraalleedha. Anaafis du'aa godha ammoo lafichi karaa makiinaa kana gadda lafa kana bakka isin horii gatiifata lafa bishaanii kana asii ol sabaabsallaniin kun irratti Gibiraan jiranii akkuma iddoo hundarra dhufanii as jira waan ta'eef lafichi keessan asii olii asii gadi ilaaliin abbootii keenyaan jechuudha bakka hayyee illee gaafa abbootii keenyatti qubatu waggaa 7 achirra hojjennee gaafa waggaa dura bishaan kana keessa marashaadhaan akkasii waraannee lafa ol kaafna qarqaadha bishaan keessaa gaafa ol ba'u kan sentaala 5 argate waggaa itti aanu sentaala 4 argata waggaa itti aanu sentaala 3 Oromiyaatti illee deemaniini amma achirraa gaafa anee bakka gara godina aanaa danditti ol baanee gaaffii gaafannee abbootiin keessanii amma dura akkanuma nuti ture kun abbootii keessanii tufa argine jaanitti maannu. Erga ganna tokko dura gara godina Jimmaa miilan dhufanii ammoo haalli lammiilee kanneen daran hammatee jira. Nyaata, bishaan dhugaatii fi manneen keessa jiraatan gahaa dhabuun ammoo rakkoo isaanii ijoodha. Abbaa ijoollee 5 ta'uu kan dubbatu obbo Fu'aad Abdallaa bulchiinsa godina Jimmaa xalayaa eenyummaa isaanii ibsu kennuufin bakka DDC jaamtu qubsiisuu ibsuun jiraattonni godina Jimmaa fi qeerroon naannichaa ammoo hanga achi jiraataa jiran gargaarsan bira jiraachuu ibseeti jira. Ammaan amma fakkeenyaaf amma maqaan koo Fu'aadidha. Maatii 5 qaba. Maatii 5 kiyya kanatti hojii deeyyummaa hin abbootii jala jiraachuu waricha kiyyaa kun galmaa'ee gara aanatti ol baanetti irraa yoo barbaadan samiirraa yoo barbaadan bakka barbaadan dhaqaanu jechuudha gara godina Jimmaatti osoo deemaa jirru magaalaa takkatti dhufnee achirratti uummanni Oromoo sooma gaddaa sooma guyyaa 3 fi achumarraa bakka uummanni makiinaa nu godhee gara Aggaarotti nu buusanii warri magaalaa Aggaaroo kanatti illee nu buuse shifeerrotiin qarshii 500 kiraaramtee miidhaan Aggaaroo keessa barandaa waajjira poolisii bulleetti irratti ganama kaanee rooba keessa osoo deemaa jirru shifeerrotiin poolisii irraa eegaa bakka footoo leencaa takkatti nu buusanii achirraa bakka hawaasni Jimmaa fi qeerroon nu afaan ba'anii DDC bakka jedhamtu kanatti galmatanii amma asirratti erga ji'a 3 guutuu qeerroo Jimmaatiin kalanii waan deemanii lammiinutti qalatanii hoolollee kalanii waan adda addaatiin akka lammii jaafni ji'a 3 kan booda bakka naannoo Oromiyaadhaa warri deeme tokko anuma fa'aadhaa kantiibaa waraqaa baasee nu kan deemu manni kun asitti rakkataa jira jedhee. Obbo Fu'aad dabaluun mootummaan ji'atti gargaarsa midhaan nyaataa nama tokkoof kiiloo 15 kennaa jira. Waraqaa tokko nuuf jedhi kan booda raashina kiiloo 15 nuuf jedhi garuu kiiloo 15 kana ji'aan illee kennee fudhachallee waan jiru haa ta'u ammoo garuu kiiloon 15 dhala namaatiif waan guddaa waan qabu. Obbo Fu'aad bakki amma jiran kun qulqullina akka hin qabnee fi qosiin bakka itti gatamuu jira.
gama jireenyaatiin rakkoo hamaa keessa jiraatu kan ibsu Fuad firaasha tokkorraa nama afuriin ciifnaa jaa. Uummanni Oromoo keessaa fi alatti argamu nuuf dirmatee du'a lammii akka oolchu gaafatee jira. Achirraa bakka ammayyaa eeggadda balaa nutti bu'ee waan akka gusee shiftee jedhanii kanaan boolla takkatti nama lama awwaalaa turre garuu amma inni hospitaala jiru. Amma naaf amma neettus hin dandeenyu. Amma gaafunoo nama 16 eeggadda awwaalle kunoo amma kaleessaaf jechuudha warri maantana kalee nama tokko jiree waliigala nama 17 awwaalle jechuudha amma zabanuma kana. Amma naannoo keenya kun duraanis naannoo kana mazagaaja waan jaatu qotiin adda addaa darbama garuu osoo naannoo keenya kana fagoo jirtan biyya alaa jirtan malee osoo naannoo kana jiraatanii naannoo kana argitanii qosii wanti adda addaa asitti darbama balfi adda addaati. Firaasha tokkorra nama afurfaatu jiraachaa jira amma dhibeen kun garuu nama 5 hospitaala fi fuulanii hospitaala geessanii maramaree nanti dhibeen nama kanaa tokko ta'e achumarraa bakka ganaa tokkotti ni gabbaa jaanii goota shanagire akka jaamtu afaan irratti buuteen dhibeen nama kanaa dhibee lama qofa shifteedhaa fi taayifoodii qofa wanti akkamii argatu jiru. Mootummaan naannoo xiyyeeffannoo nuuf kennee uummanni keenya waan baheef qaba hojjeteef jiraachisuu waan ta'eef lafa qonnaa mijataa ta'e akka nuuf qopheessu gaafannaa jaa. Ilama fedhiin keenya tokkoffaadhaatti uummanni Oromoo kan biyya alaatti kan biyya keessa jiru kun nu gargaaree hatattamaan silaa lubbuma keenya silaa nu baraaru jechuun barbaannee gargaarsa adda addaan wayi lubbuu nu baraaru lammaffaadhaatti haayoon uummanni kun manaadeef lafa waan ta'eef silaa hatattamaan lafarra silaa akka nu barbaanne beektaa. Jiraataa godina Jimmaa keessaa tokko kan ta'e Anwaar Xaahaa haala lammiilee kanneenii jalqabarraa hordofaa turuu kan dubbatu yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessatti argamanii jira. Haala isaan keessatti argamanis yeroo ibsu. Dhiyoo kana deemeen ture dhaqees gaafadheera viidiyoo waraabbii viidiyoo taasiseen ture sagaleedhaanis waan jirri jedhaa turanis deemnee ilaalleerra. Uummanni kun rakkoo cimaa keessa jira erganaas tajaajila fayyaas sirnaan argataa hin jiru gargaarsa sirnaan argataa hin jiru erga bunnoo baddalleedha erga dhufe waggaa tokko oli ta'eera tureera dhufanii jechuudha hundisuu erga achi dhufanii waggaa tokko oli erga guuteera. Mana dhibboo keessa jiru manichis 2,800 ta'u baay'inni isaanii. Manichatu iyyuu mana addaraashii wayii addaraashii dur dargiin keessa ijaaree bahe tokko duwwaa ture. Achi keessa fidanii walitti qabanii galchanii. Erga galchanii ka'anii mana fincaanii hin qabanu. Mana fincaanii dhibboo wayii turte isinis hin guutte. Mana fincaanii hin qabanu. Bishaan gahaa hin qabanu. Bakka itti nyaata bilcheeffatan hin qabanu. Qulqullinallee akka isaanii wayyaallee uffatallee ittiin miiccanne hin qabanu akkuma looniitti gangarrii ugguranii lafa kaa'an jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Ergana amma yeroo manni fincaaniin jiru jennee iyyannee fi turree jaranis deemanii qaamaan gaafataniiru. Mootummaan lammiilee kanneeniif kan oolu jaatti kiloogiraama 15 kennuufiin kan ibsu dargaggoon Anwaar kanaan jiraatu fi namni hin daaqqoo miti kana akkanatti jiraatuuf waa'ee magaalaa fi walitti dhufeenya jiraattotas waan hin qabneef rakkoo keessatti argamu jaa. Bulchiinsi magaalaa akaafaa lama tokko akka kenne akaafaa lama qofa akkatti kenne iddootti qotan illee akka hin kennineef gargaarsi isaaniif godhamaa jiru midhaan illee kiiloo 15 nama tokko jechuudha kiiloo 15 jeetti kennu inni immoo daaqqoo miti akkasitti jiraata jechuudha manni kun. Hanqina midhaan nyaataa fi qulqullina dhabuurraa kan ka'e namoota dhumanis bifa kanaan ibsu. Waa'ee magaalaas baracheen beeku hawaasa magaalaa kanatti kanaa wajjinis walitti dhufeenya hin qabu keessan barree waan ta'eef rakkina cimaa keessa jiru. Namni nyaataa hin dhuga yoo ta'e bakka itti finca'u argachuu qaba. Kadhattee nyaatteellee kadhattee finca'uu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Erganaas uummanni kun beelaan dhumee raashiniin gahaan hin kennamuu fi qulqullina hin qabu bakka fincaan illee itti bahu hin qabu saluu magaalaa walakkaa keessaa manni kun hawaasa naannoo wajjin walqunnamtii illee hin qabu kanaan dura isaa deemaa yeroo karaarraa qabanii buranii. Kanaafuu nyaata gahaan arganne qulqullina tajaajila fayyaa gahaan argatu bakka itti bulullee walirra ciisa. Iddoo rumtii jarri kana qubatan hin jiru jechuudha manni sun dhiphoo ta'urraan kan hafe jechuudha. Kanaafuu waan kanaan sababa abdii itti horanii sossobuudhaan alatti ammoo naaf furmaata akka jiraan kennine nutti himani jarri. Yeroo gara buufata fayyaa dhaqanis qoricha alaa bitadhaa jedhamanii waan ayyamaniif rakkoo keessa jiran irraa kan ka'e namoonni hedduun qoricha bitachuu dadhabanii dhukkuba waliin rakkataa akka jiranis odeessi achi arganne ifa godha.
Jiraataa magaalaa Jimmaa kan ta'e Qeerroo Anwar yaada BBC'f kenne keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi waan dagate fakkaatu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee kanneen dagatu isaa rakkoo mudate fala dhabee lubbuu dhalattoota Oromoo kanneen akka gaagamu taasisee jira. Baay'ee mootummaan naannoo Oromiyaas waan gate fakkaata, jarri bulchiisaas waan gate fakkaata. Baatii kana keessa nama 16 du'e, duraan immoo walumaa galatti nama 28 kan amma du'ee jiru jechuudha. Edammoo kaleessa galgala kanarraa mucaa waggaa 3 tokkotu duute Saamiyaa kan jedhamtu jechuudha. Dhukkubuma kanaan dhukkubaani. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee kanneen dagatuun isaa rakkoo mudate fala dhabee lubbuun dhalattoota Oromoo kun akka gaagamu taasisee jira. Dhukkuba dhalate kanarraa namoonni 135 yeroo ammaa dhukkubsatanii hospitaalatti akka argamutu gabaafame. Ammayyuu utuma yaalaniyyuu deebi'ee dhukkubchi daddarbaa waan ta'eef waan hafuuraan darbu waan ta'eef namni baay'een amma dhukkubsataa jira. Amma kan dhukkubsatee illee mana yaalaa jiru nama 135 akka ta'edha gaddaganii dhannee turre. Bakki amma qubatanii jiran kun lafa jireenya dhala namaatiif mijataa hin ta'inii fi baay'ina namoota irraa kan ka'e dhukkubni daddabraan lubbuu namaa gaagaa akka jiru namoonni hedduun dubbataa jiran. Lammiileen Oromoo kanneen yeroo ammaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaa kuusaa bunaa bakka DDC jedhamtu keessatti walitti qabamanii haala ulfaataa keessummeessaa jiran. Jara shanan gifee sanatti gisee barreessan ambulaansii achitti buuftee qoricha isin jiru alaa bitadhaa jedhan. Qoricha gara qarshii 700 wayii nu gaafata. Maaliin bitannaa osoo bitanne asitti isin biratti deemaa jiru kana waan bitannuun hin qabnu kun liivaardi barreessanii nutti kan. Dhukkuba lammiilee kanneen mudatee lubbuu nama 28 galaafate kana maalirraa akka ta'e meedikaal dooktara hospitaala Shanangibee kan ta'e Dooktor Galataa Abbabee dubbifnee jirra. Isaanis rakkoon kun walitti baay'atanii jiraatu hanqina nyaataa gahaa fi bishaan qulqulluu dhaburraa dhalachuu malaa jaan. Kani Galatooba lammiileen kun torbanii boruu keessatti immoo gaafa jedhanii yeroo lama barnaa tokko jalqabaniitti kan dhibee ammatti yaalamaa jiran kana kan arguu jalqabne. Isa duratti deebanii yaalamaa turanii garuu dhibee amma kan bifiraa jennu kana kan adda baafachuu jalqabne gaafa 25 jalqabne jechuudha. Yeroo ammaatti akka dhukkubsataa 48 gara waardii keenyaa kan dhukkubsatoonni keessatti yaalaman kophaatti kan adda baafnee jiru akka hospitaala keenyatti yookiin asooleeshii kun kan jennuufi inillee wanqannaan haalatti dunkaana yookiin kaambii jenneetti yaalaa jirudha. Amma yeroo ammaatti gargar kan fayyaanii yeroo ammaatti kan keessummaa yaalaa jiru naannoo dhukkubsataa biyya tokko jechuudha. Baay'een isaanii hanga kan biratti kan yaalaman laafatti saddeetti guddaa dhimma kanaanii yeroo ammaa kana kan libira yaalamaa jiran hojjettoonni saddeetti baay'een isaanii dhukkubni kun biratti yaalamuu jalqabnetti dhukkubni kun gargaaraa jirra. Gaafa 25 isaaf dhukkuba kana shakkii jalqabneen saampiilii yookiin bineelda kolleekshiniin jenee gara laaboraatoorii giddu galeessaa yookiin PHI kan jedhamutti ergilee dhufe. Qaama sana gaafuma sanaan duratti qaama sana gaafa dhukkubni yaalii kana jalqabnu daandii tokko sababa kanaan dhuftee yaalamtee gaafa yaala booda garallee hanga asii warra asii bitatee gara asii deemanii achii lubbuutti dabartedha. Kan kana irraa hospitaala keessatti wantoonni yaala gochaa jiru yookiin immoo libira dhufanii kan libiratti lubbuun darbe jiru daaba tokko kan libira yaalamtee gara maatii deemte heddeetti lubbuu kan dabarte haala jechuudha. Dhukkuba kanaaf egaa akkuma saayintifikaanii akka ogeessa fayyaatti sababoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Ammaaf egaa dhukkubni kun akka sababaatti kan adda baafanne walitti tokkotuu taa'uu mataa yookiin immoo waan tokko wal jedhu koorri kan jennu yookiin immoo uummanni yeroo dheeraadhaaf iddoo tokkotti baay'atee taa'uu fi hanqinni nyaataa amma tokko kontirbuut gochuu kan danda'uu fi namoonni kun iddoo garaadhaa kan dhufanii almost naannoo waggaa tokkotti waggaa tokko wayii ta'anii hedduu yaada. Daa'imni nama dhibee irratti mul'ataa jiran immoo almost umurii isaanii kan waggaa lamaa gadiiti. Yookiin haalli fayyaa isaa illee taasisuu jiraachuu danda'a jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo lammiilee kanneenii hatattamaan yoo hin furin balaan lubbuu namarra ga'uu dabaluu danda'a jechuun akeekachiisan. Dooktor Galataan bakki amma lammiilee kanneen qubsiifamanii jiran lafa jireenya namaaf hin mijannee jaan. Mootummaa wanti ergaa dabarsinu dhukkuba kana duwwaa hin taane dhukkuba biraaf illee namoonni amma keessatti yoo heddummatanii yoo ta'an haalli kamtu nyaatanii haalli jireenya isaanii iddoo tokkotti kan kuroodi ta'an ta'an dhibee kanallee yoo ta'an dhibee gara biraa saaxilamuu waan danda'aniif hanga danda'ame namoota gara iddootti kenname haala isaan itti jireenya isaanii gochuu danda'e.
of danda'anii waan magalchu jireenya isaaniitti siyaasa ta'uu danda'a. Haala isheen ta'eetiin uffannaa malallee haalatti kana biiraanii haalatti qabatan haalli hojjetu osoo haalli hojjetu kan jedhu yaadni hin qabne garii mootummaan bulchiinsa magaalaa yoo ta'u mootummaan qaama isaa harkaa kan jiru kanarratti yaadu iddoo qopheessuu fi haala isaaniitti jireenya isaaniitti hojjetan osoo nuti gaariidha jenna. Namni kun maaliif dhibeen kun uummanni kun waan tokkotti iddoo tokkotti yoo iddoo tokkotti baay'atee kan taa'uti. Dargaggoo Re'is Muhammad dhalataa godina Jimmaa yeroo ta'u bakka amma lammiileen kanneen qubsiifamanii jiran sirriitti waan beekaniif BBS dubbisee jira. Innis bakka amma lammiileen kanneen qubsiifamanii jiran bakka kuusaa meeshaa dargii ture malee kan dhala namaaf qophaa'e miti jaan. Haala uummata keenya naannoo Bunnoo Baddalee irraa buqqa'anii maaliif buqqa'anii gara iyyannoodhaaf gara mootummaa naannoo Oromiyaatu deemaa jiranu naannoo Jimmaa magaalaa Jimmaatti qubatanii jiran irraa naasaa naannoo uummanni kun sababiin inni godina akkuma odeeffannoo qabnu irratti uummanni kun naannoo godina Bunnoo Baddalee irraa kan inni buqqa'anii haalli lafti jiraasuun midhaan baasuu fi dideennaan sababii kanaaf yeroo baay'ee mootummaa irratti gaafii adda addaa gaafataa turanii akka godinaattis akka Oromiyaattis gaafatanii akka godinaatti deebii irraa dhabanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti utuu imalaa jiranuu naannoo Tishaayir jedhamutti magaalaa Jimmaa irratti qabamanii achi mootummaa bulchiinsa naannoo bulchiinsa godina Oromiyaa wajjin fi qeerroo waliin ta'anii achi qubachiisuun jiraanii yaadatama jechuudha. Kanas odeeffannoo bal'aa namoonni hedduunis ni qabdu. Kanarratti yeroo ammaa kana immoo haalli jarri amma keessa jiran kun hedduu baay'ee ulfaataadha jechuudha waan nama gaddisiisu keessa jiru. Maaliif an akkan jiraataa naannoo sanaa dhalataa naannoo sanaa ta'etti iddoo jarri qubatanii jiran qaamaanis sirriitti hin beeka jechuudha bakka sana jechuudha. Maaliif bakki sun mootummaan dargii magaazina sana ijaaree akka turedha. Magaazini sun kuusaa bunaatiif malee kuusaa ilmi namaa keessa taa'uu fi miti bakki sun jechuudha. Naannoo sana keessa kan jedhu qubachiisan yeroodhaaf jedhamaniiti malee uummanni sun yeroodhaaf akka taa'u jedhameeti malee itti fufiinsaan dhaabbataan ta'een jedhanii achi hin teenye jechuudha. Haala amma keessa jiran kana keessatti akka immoo odeeffannoo argataa jirutti uummanni kun baay'ee rakkataa jira jechuudha. Uummanni buqqaanii naannoo sana irraa dhufan uummata 2,800 ta'u waliigala jechuudha. Yeroon jarri dhufan sunis bara 2010 amma erga achi qubatanii waggaa tokkoof ji'a afur akkas ni ta'u akka odeeffannoo an qabutti. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo haala ammarraa dhagaa jiru irratti namoonni kun baay'ee rakkoo hamaa keessa jiru jechuudha manni kun. Dabaluunis lammiilee kanneen bakka duraan irra turan irraa kan isaan buqqise haala mijataa dhabuudha kan jedhan dargaggoo Re'is kan godina Jimmaa qubsiifamanis jaalatanii miti osoo gara Finfinnee miilan imalaa turaniiti jaa. Gama miidiyaatiinis miidiyaan biyya keessa jiranis illee sagalee ta'uu fi dhabanii uummata kanaaf hedduu baay'ee rakkataa jiru jechuudha. Uummanni kun sagalee wanni taa'ameef hin jiru jechuudha. Akka odeeffannoo qabutti uummanni kun baay'ee miidhamaa jiru. Namni gara gaggalees ilaalaas hin jiru. Yoo ilaalamanis gahaa miti wanti godhamaafii jiru jechuudha. Kanaaf bulchiinsi godina Jimmaas ta'ee hawaasni qeerroonis uummata kana gargaartanii uummata kana rakkoo kana keessaa baasanii rakkoon kun bu'uurumaan uummanni kun kan inni fedhu achi keessa taa'u miti. Uummanni kun nama hojjetatee jiraatu nama qotee buluu danda'u jechuudha. Nama humna qabu, nama maatiis qabu, nama harka namaa taa'ee eeggatee jiraachuus barbaadu miti jechuudha. Namoonni kun nama hojjetatanii jiraataa jiran garuu haalli qilleensaa fi haalli biyya jarri duraan irra qubatanii mijachuu dhabuudhaan baay'ee rakkataa asiif achi deemaa turan jechuudha. Ammas deemanii bakka gahaa ta'e ittiin qubanne jechuudha. Manni kun bakka rakkisaa akkan odeeffannoo akkan dhalataa naannoo sanaa godina Jimmaa sanatti ta'etti iddoon jarrama keessa jiran kun baay'ee ulfaataadha. Naannoon sun lafti isaa jiidhaadha. Naannoo caffeedha lafti sun. Bishaan of keessatti qabata. Ganda kana keessatti immoo yeroo roobni baay'ee roobu bishaan ni jira, daa'imman ni jiru. Achirratti bishaan walitti kuusame kanarra dhukkubni adda addaa busaan kunis waan adda addaa kunis jara qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf qabachuu danda'a qofatu hin ta'in immoo qabamanii jiru jechuudha. Amma namoonni baay'eenis miidhamaa jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf mootummaanis ta'e miidiyaan biyya keessaas xiyyeeffannoo kennee fi uummata kana dafee baraareen gochuufi qaba. Akkasumas immoo kan biraa dabalataan immoo iddoo qabatamaa ta'e iddoo dhaabbataan ta'etti qubatanii taa'uu qaba jechuudha. Achi keessatti itti fufiinsaan taa'uudhaaf baay'ee waan ulfaataa ta'eef jechuudha. Kanaaf dhumarratti dhaamsiyaan dhaamachuu barbaadu hawaasni keenya uummata keenya deemee qaamaan deemee ilaalee jechuudha. Akka dhagaarutti hin ta'in qaamaan deemtanii ilaaltanii waan jarri keessa jiran kana jechuudha. Ilaaltanii mee maalirra akka jiran ilaalaati. Gargaarsa waan barbaachisaa ta'es jechuudha. Akkuma duraan gargaaraa turtan ammas itti fuftanii akka gargaartanu qeerroon godina Jimmaas ta'e magaalaa Jimmaa keessa jirtan hundi keessanuu akka uummata kana bira dhaabbattanii lubbuu jaraa baraartanuun dhaamsa dhaamachuu barbaada jedha dhumarratti. Aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa addatti bulchiinsa godina Jimmaa obbo Abdul Hakiim Muluu fi
kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Muhammad rakkoo lammiilee kanneen keessa jiran quba qabaachuu fi dhiisuu isaanii adda baafachuuf bilbilli harkaa isaan irratti argachuuf tattaaffiin goone nuuf hin milkoonne akkuma arganneen kan dhiyeessinu ta'a. Gabaasa kana qindeessee kan dhiyeesse an Munawwar Ahmadii nu hordofuu keessaniif galatooma qophii biraatiin hanga wal deebinuu nagaan nu tura.